Waa'een du'a qananii addunyaa haaraa xiqqeeqa kaasee jira. Ajandaa guddaas ta'ee jira sooshaal miidiyaa kanarratti. Suuraalee fi viidiyoo haaraa fuulli isii akka dhayaa qabu kan mul'isu kan haaraa tiktokii isii irratti maxxanfame. Eega suuraalee fi viidiyoon kunniin gadi bahee sooshaal miidiyaa irratti qananii addunyaa dhugaan isii awwaalameeti jira justice jechuun namoonni hedduun kan irraa dubbataatiin jiran. Tiktokii isii irratti eenyutu maxxansaatiin jira. Anis mee akka nama miidiyaa kanarra jiru tokkootitti yaada dhuunfaa kiyyaatillee qaba. Ana Abdul Mobile Birai bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Waa'ee qananii addunyaa guyyaa lama duraadha viidiyoon haaraan TikTokii isii irratti maxxanfame jechuudha. Bifa viidiyootiin maxxanfame suuraadha ture kan gartee guyyaa lama duraa jechuudha. Ka jalqaba maxxanfame suuraan tokkochi sun jechuudha. Gara nama miiliyoona lamaatitti dhiyaatutu laaleetiin jira jechuudha hanga ammaatitti. Akkasuma gartee kan har'a maxxanfame ammoo turtima gartee sa'a 6 keessatti gara nama miiliyoona takka tuqaa 3 oliititu laale jechuudha. Akkasuma komantiilee adda addaatu jira as jala seentanii olaaltan jechuudha. Keessattuu dhugaan qananii addunyaa haa baatu kan jedhu komantiilee hedduu as jalatti argita. Akkasuma TikTokiin kun eenyu harka jira ka jedhule jechuun komantiilee garagaraatti argita. Mee gara TikTokiin eenyu harka jiraatitti as deebina. Waa'een qananii addunyaa kuni galteedha. Galtee waan hamtuudha. Hedduu takka garaa nama nyaata. Waan bartee mana namaatitti rabbiin hin galchini kadhatanidha. Isattuu akkaataa nama namoonni tokko akkaataa miira ofiititti. Inni kan gartee sooshaal miidiyaadha. Fakkeenyaaf amma TikTok irratti yoo ilaaltan amma ka guyyaa lama dura maxxanfamee fi kanarraatti yoo ilaaltan namoonni hedduun follow fi like waan akkasiisan ka fakkaatuuf jecha kallattii garagaraatiin jechuudha ka qoodaatiin jiran. Namni yeroo har'an tanaa uf dagateeti jira yaa jara kenna. Waan rabbiin gartee waan akkanaa mana kiyyatti hin fidini ilaallataatiin tarkaanfatanidha jedheeti yaada. Tole ayyee taateen kun haaretti akkamitti akka ka'e yoo ilaalle jalqaba yeroo gartee gaafa Andu'aalam hidhaadhaa bilisa jedheetiin bahu sanirraa maatiin qananii addunyaa dhugaan muciyoo teennaa dhiin isiis dhugaan isiis hin arganne akkamiin gartee manni murtii waan akkasiisan akka murteessillee nuti hin beeynu nuti gartee dhugaa intarateennaa nuuf hin baane kuni gonkuma sirrii miti jedhanitti balaaleffataati turan jechuudha. Akkasiin osoo jiru Hacaaluu Awwaardiin kan gartee artistoota waggaan badhaasu gahee Andu'aalamis as keessatti qaadhimame akkasuma gartee hinjifatee albamaa filatamaa waggaa kanaa ta'eeti filatame jechuudha. Kanarratti illee jalqabarraa Andu'aalam badhaasa kana keessatti hirmaatu hin qabu warri jedhan warri gartee dhugaan qananii bahuu qabdi jedhan akkamitti gartee nama akkasiisaniif badhaasni kennama ka jedhu qeeqa guddatu sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin ture. Duuba awwaardiin kun kaa tahee guyyootuma gartee 2-3 keessatti amman tana TikTok irratti guyyaa 2 dura isa kana maxxansan jechuudha suuraa kana jechuudha. Har'an tanas kana maxxansan kana keessa suuraa fi viidiyoo sakandii muraasaa kan socho'ullee jira. Suuraalee kanneen keessa akkuma argitan kana ka bifti isii dhayaa qabuu fi akkasuma kunoo hidhiin faaka gartee qurqamteetiin gartee akkas dhiin irraa mul'atuu fi fuulli isiitillee gartee kan dhayaan irraa mul'atu jechuudha. Amma kanaan haaratti ajandaa guddaa tahee dhugaan qananii awwaalameeti jira. Dhugaan qananii haa baatu kan jedhudha. Gaafa dura Andu'aalam hidhaa ture san bilbila qananii addunyaatii fi akkasuma gartee kan Andu'aalam illee qorannoodhaa fi akka harka poolisii turedha kan himamaatiin ture ni haarattuu ta'e jechuudha. Amma eegamanni murtii Andu'aalamiin bilisa jedhee gadi dhiisee booda natti fakkaata. Garuu maatiif kennamee jira bilbilli achuma booda jedheetii yaada. Dura ta'uu fi booda ta'uu garuu ammoo addan baafanne. Garuu maatiif kennamu miidiyaan gabaaseeti jira jechuudha. Akkasuma gartee maatiin ammoo bilbila poolisiin kenneef sanirraa suuraalee fi viidiyoo haaraa akka argatee fi akka maxxansaatiin jirullee maatiin beeksisee jira jechuudhaan miidiyaan gabaaseeti jira jechuudha. Amma kanaafuu gartee karaan itti gartee suuraaleen haaraa fi viidiyoon sakandii muraasa kan xiqqashoo gartee sochii agarsiisu kunillee ittiin qoodamaatiin jiru karaa maatii qananiitiin jechuudha. Poolisii irraa kan argatan jechuudha. Kana jechuun poolisiin bilbila san keessa waan jiru hundayyuu qorateeti jira jechuudha. Mana murtiitiifis dhiyaatee jira jechuudha. Poolisiidhaan qoratamee karaa gartee mana murtiitiinis ilaalameetiin akka gartee ajjeechaa yookiin ammoo gartee du'a tasaa obboleettii teenya qananii addunyaa kanaan akka gartee wanni kun wal hin qabanne yookiin ammoo wanni gartee du'a isaatiin wal qabatu bilbila kana keessa akka hin jirre eega qulqullaa'ee booda isaaniif kenne jedheetii yaada akkanatti fakkaateedha. Maaliif jennaan poolisiin qorachuudhaaf bilbila san kan fuudhe kan Andu'aalam illee kan inni fuudhe qoratee achi keessa waan jiru maybe viidiyoon kun gartee ka duraan ka ture ta'uu danda'a akkasuma ammoo waa'ee gartee ajjeechaa yookiin ammoo du'a fakkeenyaaf amma bar maatiin qananii addunyaa muciyoon teennaa ufiin ajjeefne dhugaa fi gartee dhiini isiillee hin baane ka jirudha. Andu'aalam gartee hidhaadha bahuyyuu sirritti mormaa turan jechuudha. Akkasuma ammoo garee sooshaal miidiyaa kanarratti illee an akkamiin akka gartee onnee akkasii godhatan hin beeku kallattii tokkotti goranii kan Andu'aalamiif dubbatulleen akkasuma gartee kan qananiidhaaf dubbatulleen gonkuma gartee qananiin ufiin ajjeefnee zarraf warra jedhan jiru jechuudha. Waan rabbi mara hiyyatti hin galchini galtee akkasii yaa rabbi abbaa itti galchite irraayyuu fiqii silaa kadhatamu
akkasi keessa seenee namoonni borcan jira jechuudha. San rabbiin onna isaanii akkamitti akka isaanii kenne naaf hin galu. Yoo gartee qabataman kaa waa wahii iccitii wayii as keessatti beekan hin beekan. As keessatti qabadhu. Waa'ee maatiin jalqaba yeroo jaarsaa fi jaartiin akkaataa itti waliin jiraatan wal miidhuudhaa fi gaafa duraa yookiin ammoo gartee aandu alam gaafa dura jiru akkas godhaa isiin gaafa jirtu akkas gootiin waa'ee du'a kanaatiin waliin qabatu duuti lubbuu namaati. Har'a isiinis moodeelistii gartee kan anaafisi caala gartee beekamtuu akkasiin gartee shaashaa jechaa turte santu har'an tana biyyee jala jirti jechuudha. Kanaafuu waa'ee du'a akkasiisan keessa harka dhaqataniitiin borcuun galtees wallaaluudha. Akkasuma borammoo ammaal tahallee wallaaluu jira. Yaadaan akka nama tokkootitti asumaaniin kana keessa akka nama tokkootti keessa isinii bahuu barbaadeeti. Kanaafuu gartee poolisii yeroo mana murtiitiin gartee eega murtaa'ee booda bilbila san kenneef BBC dha bara kana kan gabaase. Maatiin Qananii bilbila san poolisii irraa akka argatee fi akkasuma suuraalee fi viidiyoo haaraa achirraa argate ammoo akka maxxanse beeksisee jedhu kun BBC dha jechuudha kana kan gabaase. Kanaafuu wanni haareenii gartee achi keessaa yookiin manni murtii yookiin poolisiin hin argin ni jira jedhee yaadu. Yoo ammoo akka tasaa wanni gartee poolisii yookiin ammoo manni murtii hin argin haaraa akka ta'u taate kara seeraatiin iyyuu waan haaraa arginaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoon suni katurtaa kan ammataa waa'ee akkasuma gartee du'aa Qananii addunyaatti wal hin qabatu ta'aa beekuu baanus karaa saniin as dhufe isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu duuba anaafatti wanti burcinuuf hin jiru. Wanni nurraa eegamu duuba dhugaan Qananii addunyaa haa baatudha. Dhugaan isii sun gaafa baate dhugaan kan jiruuf illee bahee akkasuma maatiin isiillee tasgabbii argata waan ta'eef jechuudha. Garuu ammoo sanirraa kan hafe harka itti naqannee borcuun homaa faayidaa hin qabu jedheetii yaada. Ammoo mana murtii san keessa dabatu jira moo dhugatu jira. San gartee warra taateen kun itti tahamee fi warra gartee galteen kun itti galteef dhiisnaa jechuudha. Anas keessatti hedduu takka ka garaana nyaatu kan gartee ofirra gootee yoo ati ilaalte maatii Qananii addunyaa ilmoon namarraa du'uun namni namarraa du'ullee waanuma jiru. Du'utee sirraa ammoo boqonnaallee dhabdee bakka dhugaas dhabdee akkasuma sooshaal miidiyaa kanarratti akkaataa namni itti gartee iswaan kanaatti beenzila rabuu fakkaatu jechuudha. Akkaataa namni ittiin oofu jechuudha. Akka gartee maatiin sullee tasgabbiin argan hagarraan tanaatitti isaan boqonnaan argan jechuudha. Kanaafuu hedduu takka garaa nama nyaata maatiin isaanii. Akkasuma ammoo ka jirullee maatii Andu'aalamis rakkoo akkamii keessa akka jiru mee akkanumatti tilmaami ilaalati yoo nama taate jechuudha. Kanaafuu waan kana keessa tokkoffaa gartee harka naqannee anaa ati gara hin taanetti gara nutti fakkaatetti gara nama jaalannuutitti borcuun kallattii kamiiniyyuu sirrii miti jedheen amanaan akka nama tokkootitti jechuudha. Galtee akkana kana keessa seenuun Qananii jaalachuullee miti Andu'aalamis jaalachuu miti. Anaafisi kanurraa eeggamu dhugaan haa baatudha. Anammoo tokko kan gartee gaafiinatti ta'ee karaa gartee keessattuu maatii Andu'aalami akkuma nama tokkootitti dubbataa jira beekamu. Aadaa Oromoo keessatti nama wal ajjeesellee haa ta'u akkuma jennee galteellee shakkiillee akka gartee sirna gadaatitti akka gartee aadaa Oromootitti aadaa Oromoo qofaa miti bara namuma gartee hawaasuma addunyaa kanarra jiru kamuu keessattuu gartee waa'ee maatii amma akka jaarsaa fi qaadhimaa fi jaartii waan kanaa oli yoo ta'e jechuudha. Akkaataa itti fixu qaba jechuudha Oromoon. Shakkiillee akkaataa itti qulqulleessu qaba. Ka ajjechaallee gumaallee akka itti fixu qaba. Waa'ee mana murtii yookiin mootummaan dhugaadha seera isaa ooffatuu danda'a. Garuu mana murtiitiin namaan dhufu. Ati maatiin keessirraa du'e mana murtiititti waggaa 15 yoo itti murtaa'e waggaa 15 jechuun waan yeroo muraasaa bara. Waggaan 15 san dhumee gaafa inni bahee ati ammoo nama dhabde san akkuma gartee guyyaa 5 illee sitti hin fakkaatu jechuudha. Garuu ammoo karaa gartee aadaatiin manguddummaadhaan taa'amee yoo xumurame walitti rahimummaan suni obbolummaan suni firummaan sun deebitee walitti obboloomuu dandeessii jidduu isaaniitti qulqullaa'uu danda'a jechuudha. Keessattuu namoota maatii akka gartee jaarsaa fi jaartummaadhaan gartee akkasii wal keessa seenee kanarratti jechuudha. Antun akkamiin akka dagatamte maybe yoo deemamaa jiraattellee hin beekne akkanumatti akka nama tokkotti yaada kiyya kennataatiin jira. Hundaafiyyuu haga ammaatitti wanni jiru isa kanaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf komantii viidiyoo kanaa jala yoo seentan namni wahii dhugaa wahii gabbaasuuf deema waa'ee Qananii addunyaatiin arra footoon kun bahee arras kun bahee iftaanis kana baha dhugaan TikTok irratti baatu hin jirtu yaa jara kenna. Dhugaan TikTok irratti bahu hin jiru waan hin jedhuufi warra TikTok kana ni beeytaniimi yoo waa beezil itti naquu taate malee bar suuraa nama du'ee ka waggaa 50 dura ka waggaa 20 dura ka waggaa 30 duraatu gadi fidanii gubanii bar godinaan gartee nama walitti duulchisanii achi booda gartee nama abukaatoo godina tokko fakkaatanii ka garee tokko fakkaatanii bifa saniin daldala isaanii gartee laalcha TikTokii fi sadaqaa TikTokii gartee ittiin argatuudhaa fi laalcha view ittiin argatuuf like ittiin argatuudhaaf akkasiin nagada warri TikTok jechuudha. Maatiin dhugaadha. Dhugaan ilmooteenna dhugaan Qananii addunyaa gadi fageenyaan haalaalamu dhugaan isii irra dibaa taate jireenya isii keessa yookiin rakkina akkanaa keessa daruraatiin turte akkasuma yookiin ammoo waa'een ajjechaa kanaatiyyuu kan seera jalaa miliqetu jira gadi fageenyaan haalaalamu uummanni sagalee haa ta'uuf jedhanii maxxansuu danda'u maatiin jechuudha. Garuu warra TikTok sanni beeknaan maraata achirra jira, gowwaa achirra jira, kagalteen beekne jira.
ka gartee boran maal ta'an beene jira ka amantiin beenetu jira waa hedduu gartee shayxaana meeqatu achirra jira waan ta'eef lafarratti dhugaan gartee kan bahuu dandeessu dhugaan lafarratti dhugaan gartee nama du'e yeroo baate ka jirullee nagahaan jiraata dhugaa gartee ka du'e baras deebisuu fi miti dhugaan isaa gaafa baate yoo ka du'e san gartee harka namaatiin ta'e illee gumaan isaa yoo shakkite illee shakkisuun gaafa qulqullaa'ee qulqullummaan sun dhufte kaafe ammoo nagaa waliin jiraata jechuudha. TikTok irratti ammoo yoo gartee beenzila ibidda qabsiisuu yoo taate malee olii gadi hafarsuu yoo taate malee namni akka gartee wanni sun furmaata argattu godhu nama xiqqaadha jedheetii yaadaan TikTok isaan irratti jechuudha. Kana biraatiin gartee namuu itti seenetumaan akka isaa barbaadetti akka garee isaatitti borcaatiin jira ammayyuu kan argaatiin jiru waan ta'eefin kana jechaatiin jira malee maatiin gartee sagalee barbaada. Akkasuma gartee namni galteen kun itti galte karaa hundaan iyyuu beeke itti dukkanaaya dhugaan haga baatu dhaabbannee ilaalu dhugaan akka baatu ammoo namuu karaa amantii isaatiin kadhatuufiidha jedheetii yaada. Ana Abduu Moobaayila biraa hanga qophii biraatii warra deebinutti nagaan naa tura.